Ashama nagaanii fi haraarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyya akkam jirtu? Ani nagaa isinii jira obboleettiin teessanii. Eegaa maarree obboleewwan kiyyaadha moo wanta adda ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhufee jira. Innis akkuma argitan kana ruuza Masiriiti, talbaadhaa fi mismaar yookaan kuufuudhaa fi baamiyaan qabadhee dhufe. Baamiyaa afaan biraatiin hin beeku garuu jechuudha. Mataa kiyya waan miiccachuuf ta'uuf isa dura maal akkam fayyadamu isinitti agarsiisuudhaaf waan ofii kiyyaa fayyadame gara keessan qabadhee dhufee jira isiniin jedha obboloota koo. Eegaa maarree obboloota koo mataan keenya yoo nurraa caccabu yoo miiccannu yeroo baay'ee mataan keenya nurraa caccabaa deebi'ee immoo filamu wal xaxaa. Yeroo wal xaxusan yeroo ni fillu baay'ee tokko nu dhukkubas baay'ee tokko caccabasi. In bubuqqaa isiniin jedha. Mataa keenya kana laaffifachuudhaaf immoo maal akka godhuu qabnu isinitti agarsiisaa isiniin jedha. Baamiyaa maarree eegaa akkuma talbaati wannaan isaa jechuudha. Yeroo daffifnu akkuma talbaatti ta'a jechuudha. Talbaan illee akkasuma. Ruusni immoo mataa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Oduun baay'isiin yeroo hundumaa yeroo miiccannu waan hojjannee qopheeffannu keessa yoo ruuza kana waliin daffifne baay'ee gaariidha isiniin jedha. Qurunfudiin immoo mataa keenya yeroo baay'ee waan zayitii fayyadamnuuf mataan keenya yeroo baay'ee foroforii hin godhata, deebi'aatii wantoonni adda addaa hin cufa. Isa kana nuuf qulqulleessa jechuudha. Qurunfudii wanta kam keessaayyuu dhabuu hin qabnu, zayitii keessaas ta'ee wantoota mataa akkanatti yeroo miiccannuuf qopheeffannuufis ta'ee dhabuun barbaachisaa miti. Qurunfudiin gahee guddaa taphataa. Dhiigni keenya akka sirriitti dafee hojjetu nuuf godha isiniin jedha. Talbaan immoo mataa keenya nu laaffisa. Baamiyaanis akkasumas mataa keenya walitti akka hin qabanne, akka nu jalaa hin caccabne, laafina isaa bareedina isaa eeggatee akka nuuf dheeratu godha. Ruuzni illee akkasuma mataan keenya akka hin haphanne nuuf baay'isaa, nuuf dheeressaa. Yeroo baay'ee da'uum jechuudha. Ruuza Masirii kana maal godhu bishaan wajjin zafanii burtukaana keessa kaa'aniitu bulchanii kaa'anii yeroo mataa miiccatanii kaa'an mataadha yoo lullaatan baay'ee gaariidha. Mismaara kanas immoo bishaaniin daffisanii yookaan immoo zafanii bulchaniitu yeroo hundumaa warroonni foroforiin isin rakkisee, warroonni foroforiin yeroo baay'ee nu rakkisaa, mataan keenya foroforii godhataa jettanii fi qurunfudiin baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko gaariidha isiniin jedha. Foroforii dirraashii isaa namarraa balleessa yeroo mataa miiccatanii ka'an yoo ittiin lollaatanii jechuudha. Innaa anis haadha mataa koo miiccachuuf waan ta'eef haala kanaan qopheeffadhee tanan mataa koo dibadhee ka'ee miiccadha isinitti agarsiisa. Eegaa maarree obboleewwan kiyya ani bishaan amma mataa kiyya nagaa jedhe burcuqqoo 2 soosiin ga'e, burcuqqoon 1 soosiin ga'e, 3 soosiin ga'e. Amma mataa keenya nu ga'aa jettanii yaaddanii qopheeffattu. Ani amma mataa kiyya nagaa jedhe kunoo haala kanaan qopheeffadhee ibidda koorra kaa'een jira. Yoo daffe immoo walitti deebi'u. Eegaa maarree obboleewwan kiyya akkuma argaa jirtan kana akkanatti naa daffaa jira, furdachaa jira. Dhugaa isiniin jedha baay'ee mataa keenya barbaachisaadha isiniin jedha. Furdachaa jira. Diqqoo jedhee immoo dhimbiibee tanan isinitti deebi'a obboleewwan koo. Eegaa maarree obboleewwan kiyya akkuma argaa jirtan kana akkanatti naa furdatee akkanatti qopheeffadheen jira. Dibachuudhaan duratti immoo diqqoo ishee zayituunii itti godhadha jechuudha. Akkuma argitan kana amma gara mataa kiyya dibachuuttan deemaa diqqoo ishee afuroo yoo nagalfatee. Eegaa maarree obboloota koo deebinee walitti dhufnee jirra. Yaa wantoota qopheessee dibachuudhaaf isiniin jedha. Ani yeroo baay'ee filaa akkanaa qopheeffadha. Filaan akkanaa kun gaariidha mataa keenya fi isiniin jedha. Mataan keenya yeroo baay'ee filaa didiqqoodhaan nuuf filamu. Akkuma argitan kana amma dibachuu fedhii dibadhee tanan isinitti agarsiisaa akkatti mataa keenya laaffisuu isiniin jedha obboloota koo.
yeroo dibannu mataa keenya sirriitti akka qorru hin goonu. Yoo sirriitti qorre gaarii miti. Osoo sirriitti hin qorre yoo xiqqoo akkuma nun gubne yoo qabbanaa'e mataa keenya dibanna siniin jedha obboloota koo. Haala kanaan caafii isaatillee waliin ga'aa ta'e maaliif keessa isaatillee akkanatti rigachaatu dibachuun dirqama siniin jedha. Mataa keenyaaf baay'ee tokko dhugaan siniin jedha. Mataa keessan wal qaqqabatee mataa keessan yeroo baay'ee isin jalaa caccabuuf yeroo filtan isin jalaa bubuqqa'uuf baay'ee gaariidha. Haala kanaan akkanatti waliin ga'aatu mataa keenya hunduma isaatu daqiiqaa muraasaaf haga daqiiqaa 5tiif mataa keenya yegiddima isaajuu godhuun keessa isaa jechuudha. Obboleewwan kiyya dibadhee tanan xumuree immoo isinitti deebi'a. Na obboloota kiyya haala kanaan jechuudha wal geessifacha mataa keessan yeroo wanna jettan sirriitti akka inni wal siniif ga'uuf riguu qabdu siniin jedha. Mataan keenya bareedina eeggatee miidhagina isaa eeggatee akka turuuf yeroo hundumaa enkibaabee godhuun kunuunsa godhuun gaariidha siniin jedha obboloota koo. Inna haala kanaan boota hunduma isaatu mataa waliin geessanii haala kanaan boota kamiyyuu waliin geessanii mataa keessan sirriitti jechuudha sukkuumuu qabdu siniin jedha obboloota koo. Sirriitti keessa isaa akka mataan keenya keessa isaa waliin ga'u sirriitti wanna jechuu qabna sukkuumuu qabna siniin jedha obboloota koo. Wanti guddaan mataa keenya dhiigni keenya akka wanna jedhu jechuudha hojjetuuf kan nuuf godhu mataa keenya kan nu dheeratu yoo akkanatti yeroo hundumaa yeroo miiccannus gizee mataa keenya fillus yoo akkanatti sukkuumni gaariidha siniin jedha. Dhugaa mataa keenya akkanatti haa eeggannu yeroo hundumaa. Bishaan biyya namaa kun bishaan biyya Arabaa kun baay'ee gaarii miti. Mataa keenya nurraa caccabsa, mataa keenya nurraa bubuqqisa, mataa keenya nurraa fixa siniin jedha. Innaan immoo akka mataan keenya bareedina isaa eeggatee dheerina qofaa miti baay'ina isaa eeggatee turuufi maal gochuu qabna? Mataa keenya yeroo hundumaa kunuunsuu qabna jechuudha. Mataani bareedina shamarraniiti siniin jedha obboloota koo. Mataan keenya akka yeroo baay'ee bishaan kun soogidda waan qabuuf mataa keenya nurraa bubuqqisaa, nurraa caccabsaa, fuulduraan nurraa fixaa dhugaan siniin jedha. Baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha mataa keenyaaf siniin jedha obboloota koo. Kanaaf immoo akka mataan keenya yeroo isaa mataan keenya gaarii ta'ee osoo nurraan dhumatin, osoo nurraan bubuqqayin, nuuf bareedee, nuuf miidhagee wanna jedhu wantootuma akkanaa kanneen wantoota keemikaala hin qabne mana keenyatti ofii keenya fayyadamne hojjannee fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha, baay'ee gaariidha siniin jedha obboloota koo. Haala kana dhugaa siniin jedha anumatu siniin jedha itti fayyadama. Ani garuu amma akkanatti hin dhiisu erga sirriitti sukkuumee ka'een booda feestaalii yookaan wanta qabdanii ukkaamsa diqqooshii jechuudha. Sa'aatii tokko akkan erga ukkaamseen booda mataa koo nan miiccadha jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo mataa keenya miiccannu abukaatoo soo qabaattan, muuzii soo qabaattan, wanta anammoo hojjedhe kunis yeroo baay'ee nyaataaf waan bitaniif mana keessa waan ta'uuf wanta wacii baay'ee nu baasisu wanta hin taaneef ofii keenyaayyuu binnee yoo itti fayyadamne wanta birri baay'ee hin taaneef mataa keenya haala kanaan wanna jechuun gaariidha siniin jedha. Eeggachuun gaariidha siniin jedha obboloota koo. Dhugaa baay'ee tokko das nama jedha. Innaa amma mataa koo misaajii godheetan naffanaa turtii gaarii siniif haa ta'u obboloota koo. Yoo viidiyoo kana like, share, subscribe naaf godhaa. Na jajjabeessaa yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf kennaa. Galatooma.